mucaa tokko FB wal barree wal jaalannee jirra. Ergasii si waliin jiraachuu abdiin qaba. Achumaanan waraqaa ergadhu jedheen tole naan jedhe. Achumaan mucaan wayimmoo na beeka. Isatu waraqaa ergate. Maatiin koo na kennee jira. Garuu mucaan sun immoo waadaa waliif galle. Sun hanga ammaa naa dawwala. Ani siin adda ba'ee danda'ee hin jiraadhu naan jedha. Mee maalin godha? Natti himi. Kan FB wal barreessuun na obsuu hin dandeenye. Yeroo naa bilbila. Amma lachuu na jaalatu. Kam jaaladheen kam dhiisa. Lachuu na jaalatu. Koo deemee yaada keenaaf qoodii jetti. Obboleettiin keenya egaa ifa isiniif godhuudhaaf jechuudha. Namni tokko kan ishee jaalatu yookiin dhiirri tokko kan ishee jaalatu kan qaaman ishee beekudha. Tokkommoo kan FB'rraan wal barteedha jechuudha. Mee isinillee yaada keessan komentii jalatti qoodafiin isin jedha. Egaa jalqaba irratti obboleettii koo wanti isin jechuuf barbaadu jireenya kee keessatti eenyutu jireenya kanatu siif ta'a, jireenyi kun siif hin ta'u jedhee siif filachuudhaaf aangoo hin qabu. Jireenya kee irratti kan aangoo qabu suma qofadha. Sababni kana isin jechuu danda'eef gaddaaf gammachuu akkasumas badaas ta'e gaarii jireenya keessan keessatti waa hunda keessummeessee kan jiraatu si waan taateef. Yaada siif ta'u fudhadhu. Yaada koo keessas ta'e yaada warra komentii siif kennanii keessaa yaada mataa keetiitiin kan wal madaaluu fi dabalataan immoo kan itti amantu yaada siif ta'u fudhadhu. Yaada siif hin taane immoo irra darbii sin jedha. Kun jireenya mataa keetiitii waan ta'eef boru kan jireenya san keessatti waa hundaayyuu keessummeessee jiraatu siidha. Kanaaf yaada siif ta'u fudhadhu. Yaada siif hin taane irra darbii sin jedha. Kan keessi kee itti amane filadhu. Kan sammuun kee guutumatti namni kun naaf ta'a. Namni kun boruuf na faana jiraachuu danda'a. Jaalala dhugaan na jaalata jettee kan keessi keetii fi sammuun kee itti amane filadhuun sin jedha. Inni itti aanu kan online irraan na bare kuni yookiin kan FB'rraan wal barre kuni na obsuu hin danda'u. Si dhabee jiraachuu hin danda'u naan jedha jettee jirta. Yoo dhuguma dubbannee jechoonni jaalala keessatti akkas jedhamu kuni jechoota sobaati yookiin jaalala sobaatillee. Jaalalli akkasii gongumattuu fagoo deemuu hin danda'u. Jaalalli akkasii laga ce'uu hin danda'u. Jechoonni akkanaatis immoo jechoota kijibaati jechuudha. Jaalala keessatti jecha osoo hin taane gocha. Kan si jaalatus immoo jechoota akkanaatiin osoo hin taane gochaan siif mirkaneessa si jaalachuu isaa dhiirri si jaalatu jechuudha. Yoon kana jedhu yeroo siif kennuu danda'a. Yeroo siif kennu sana keessatti guyyaadhaan si bilbilu miti. Yeroodhaan si bilbilu miti. Torbanittuu al tokko yoo si bilbile jaalalleen kee jechoota hiika qabu. Yoo si waliin haasa'e yoon kana jedhu bultii isaa keessatti akkamittiin akkas jiraachisuu danda'uu fi karoora isaa gara fuulduraa dabalataan iccitii isaa guutumattuu sin dhokfatu. Atilleen immoo akka garaa kee itti himattuuf karaa sii bana jechuudha. Iftoominaan sitti haasa'a guutumattuu of hin dhodhoksu jechuudha. Kanaaf egaa inni suniyyuu jaalala keessatti gochaawwan hiika qabanidha. Garuu har'as sin jaaladha, borus sin jaaladha, dabalataanis immoo sakandiidhaan kan si bilbilu yeroodhaan guyyaatti al-5 yookiin sana ol kan si bilbilu yoo ta'e dabalataan immoo si dhabee jiraachuu hin danda'u. Ati anaaf waan hunda kooti ani siin ala jiraachuu hin danda'u, jireenyi koo hin tolu. Inni jedhu kun irra deddeebiidhaan jechoonni akkanaa kun jaalala keessatti jechoota sobaati. Warreen akkas jedhanis immoo hagamiyyuu si faana turuu hin danda'an. Maaliif jennaan wanta sobaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guutumatti shamarran keenya dhiironni gaafa akkas isin jedhanii itti amantanii kan onnee keessan kennitanii dabalataan immoo kan maallaqa keessan illee itti balleessitan yoo ta'e jechoonni kun gonkumattuu jechoota sobaati. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu jechoota akkasii kana si faana haasa'uudhaaf miira akkasii hin horatu jechuudha. Yeroodhaaf baay'ee of daangessaa of dhoorka. Maaliif jennaan dhugaadhaan si jaalata. Tokkoffaa dhugaadhaan si jaalata, lammaffaa immoo boruuf si barbaada waan ta'eef jechoota akkanaatiin daddafee miira keessa si galchuu hin barbaadu. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu suuta sitti siqa. Eenyummaa kee barachuudhaan dabalataan amala kee barachuudhaan suuta sitti siqa malee har'uma si wal baree har'uma kana waa hundaayyuu nan godhaa osoo hin taane dhiirri dhugaadhaan si jaalatu waa hundatti hin saffisu tasumaayyuu jechuudha. Bultii godhachuudhaafis illee hin saffisu, dabalataan gaafis jaalalaa si gaafachuudhaaf illee hin saffisu jechuudha. Garuu dhiirri immoo jaalala sobaatiin gama kee dhufu waa hundatti saffisa. Si malee jiraachuu hin danda'u jedha. Dabalataan gara maatii keetii waraqaan ergeedha. Dabalataan bultii akkanaa si faana ijaarrachuun barbaada. Wantoota hedduu sin jechuu danda'a jechuudha. Maaliif jaalala sobaati waan ta'eef jechoonni isaan isarraa dhufu
jechoota dhugaa waan hin taaneef guyyumaan guyyaatti jechoota bakka jechoota hin taane kana maddisiisaati kan inni oolu jechuudha. Garuu dhiirri dhugaadhaan si jaalatu immoo gochaadhaan siif mirkaneessaa deema. Gochaadhaan siif mirkaneessuudhaaf immoo yeroo fudhata. Tasumaayyuu hin saffisu. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu tasgabbii qaba. Maaliif jennaan namni kun kan si barbaadu jireenya isaa guutuu si faana jiraachuuf waan ta'eef hin saffisu. Saffisee gara bultiitti si faana seenuudhaaf hin muddamu jechuudha. Dhiirri dhugaadhaan si barbaadu fi dabalataan ati akka haadha manaa isaa taatu erga barbaade wanti isa muddu tasumaayyuu hin jiru. Suuta si gaafata garuu sirraa tasumaayyuu hin fagaatu jechuudha. Yaadanis ta'e waa hunda isaatiin sirraa hin fagaatu. Yeroo hundumaayyuu suma faanaa jira yookiin suma cinaa jira. Qaaman illee sirraa fagaatu yeroo hundumaa yaadan suma cinaa jira. Waa hundatti garuu hin muddamu. Kanaaf dhiironni guyyaa kara guyyaatti jechootuma kana haasaa oolaniifidhaaf jaalala dhugaanaaf qabu jettanii itti hin amaninaas hin jedha. Inni biraan obboleettiin keenya maal jettee waraqaa ergatee jira kan qaaman ishee beekuun jechuudha. Waraqaa ergatee jira maatiin koo na kennee jira jettee jirti. Egaa akkuma jalqaba jedhe yaada siif ta'u fudhadhu yaada siif hin taane immoo dhiisi. Yaanni nan iddoo kanatti siif qooduu barbaadu akka mataa kootitti jechuudha. Yaanni nan iddoo kanatti siif qooduu barbaadu isa qaaman si beeku sana osoo jaalattee yookiin isaa waliin illee osoo jireenya kee dhaabbatte gaariidha jedhee tana yaada. Sababni kana jechuu dandeef tokkoffaan namni kun nama qaaman si beekudha. Lammaffaan nama maatii keetii fi seenaa jireenya keetii dabalataan immoo aadaa naannoo keetii guutumatti nama beekudha jechuudha. Kanaaf siif illee kabaja guddaa qaba, maatii keetiif illee kabaja guddaa qaba jedhee tana yaada akka mataa kootitti jechuudha. Akkuma jalqaba jedhe murtee mataa keetii murtee keetii situu beeka. Garuu akka mataa kootitti immoo yaanni nan siif godhu isa waraqaa ergate sanaa fi isa maatiin si kenne sana osoo jaalatte yookiin osoo heerumte gaariidha jedhee tana yaada. Inni FB kuni tokkoffaa namni kuni nama online irraan wal barteedha. Qaaman nama wal beektutti online irratti ka akkuma beekamu jaalalleewwan hedduun online ma wal jaalatanii online irratti kan wal dhiisantu hedduu mata. Kuwwan isaanii immoo qaaman erga wal bira ga'anii hawwiin isaanii akka alaala irraa sana yookiin akka online irraan wal ilaalaa turan sana gaafa hin taane namni kun si dhiisuu danda'a. Atis yookiin immoo isa dhiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf wanti online irraan dhufu yeroo dhuma kamuu taanan faayidaan isaa baay'ee gadaanaadha. Miidhaa isaatiitu caala yookiin waggoottan lakkoofsistanii adda bahuu dandeessu. Maaliif jennaan namni kun siifillee hawwii kee ta'uu dhabuu danda'a. Atillee hawwii isaa ta'uu dhabuu dandeessa waan ta'eef isa kana dhiistee isa maatii keetitti waraqaa ergate sana osoo jaalatte isuma waliin osoo gaa'ela horatte gaariidha jedhee tana yaada. Inni kun yaada kooti malee bu'uura jireenya keetii godhadhu ka'isiin jechaan jiru. Akkuma jalqaba jedhe irra deddeebiidhaan yaada siif ta'u fudhadhu yaada siif hin taane immoo dhiisiin sin jedha.